Baga kopi jufinsa barakum lama kudaja nagan gesan. We students are believed that you are very happy for out standing in front of you to show the effort sacrifice to aspire our madrasa. Nuti barattoonni keessan har'a isin duratti argamne dadhabbii madrasaan keenya nuti dadhabaa jiru isinitti agarsiisuu keenyaaf gammachuu guddaatu isinitti dhagahama jennee amanna. Thank you, Ruli, please. You see our madrasa is growing as by respect, Nur, Sharia, Lunas, values and the love and the happiness. Teaches us how we have hope for the future. Dhuguma dubbachuu bakka madrasaan keenyatti nu guddisaa jiru mee isinuu ilaala. Kabajaaf naamusa adaba shari'aa safuu fi qaanii jaalalaaf gammachuu abdii fuulduraa akka qabaannuun nu barsiisaa jira. Ajab nama jechisiisa. If we had not lived in our madrasa, you know how we would have grown up. We play all days and we don't go in the evening. You will be bringing to us then the night. Silaa madrasaa keenya keessa jiraachuu baannee akka nuti tuquttan nu beeytani. Eega ganama baanee taphachaa oollee galgala hin gallu. Qaalii keessan dhabuun halkanii guyyaa nutti lallabaa hin ooltani. Hanga tuni yookaan kuni qaalii kiyya hin ta'u jettan takkatti. Our madrasa, Stephen has formed drink matters and the lesson. You advise, teaches and the girls as how we can possess put us to open the for our country. This is madrasa. Better give the Allah. Give for Ijagin. Tishii dhugurraa qaalii keessan dhabuurraa madrasaan keenya nu hambise akka nuti isiniifis biyya tanaafis abdii fuulduraa akka qabaannu nu barsiisaa nu guddisaa jiraachuun kun kennaa caaluutan rabbiin isiniifi biyya tanaaf kenneedha. Our fathers, you don't know letters. And B, we Europe ability to read, write, count, and calculate. Why do you so happy? Yaa abbootii keenya kan isin dhaafii ba'atte hin beeyne nuti abdiin teessan gaafa dubbisuu barreessuu lakkaa'uu fi shallaguu dandeenyu. Mee isin hin gammachiifnu mee isinuu ilaala yaa keessummoota keenya. Education is light that basket properly out of darkness. Educated persons, what are very happy there are there can help their parents, relatives, and their countries. So education is best for our life. Barnoonni ifaadha dukkana keessaa nama baasa namni barate bakka jirutti haaliisaa warrasaa lammiisaa fayyada barnoonni nuuf hundee jireenyaati. This madrasa is used that are learning in and become with and the intellectuals. For you madrasa is our second. For you our madrasa with and the intellectuals. For you madrasa is our second home. Madarasaa keessanii madarasaan nuti ijoolleen keessanitti waa bartu kan keessatti hayyuu fi beekaa taanuudha. Madrasa is your second home. Look at the situation in our society. So much in the education. Persons say that relatives and the state office lack of educated persons suffering the society. Madarasaan mana keenya kan lammaffaati. Mee ilaala haala hawaasni keenya keessa jiru gariin nama baratee kan qabu barbiraa akkasiitu waajjira akkanaa keessaa qabatee dhaatatii gammada. Nama barate dhabuun gariin ni rakkata. Waysilaan si barsiifadhe jee seenaa ilmaan ofillee rakkisa. Therefore, our parents, our ulama, our intellectuals, and the scholars achieve us and we will be your future hope. Suniif yaa abbootii teenya, yaa ulamaa'ota keenya, yaa beektotaa fi hayyoota keenya galmaan nu gahadha nuti abdiin teessan tan baruuti. Stand by with our madrasa in all its circumstances and they stand with us that is essential and how we can achieve for our children. Thank you for us. Haala hunda keessatti madarasaa keenya cinaa dhaabbachuun maaltu isaa barbaachisa? Akkamitti guddifanna? Akkamitti ijoollee teenya tana galmaan gahuu dandeenya ja'aa ka?
And in 90, intellectually, says that is root of educated person. Bitter bit is fruit is sweet. yaa abbootii teenya, yaa ulamaa'ota keenya, yaa guddistoota keenya, akkana jaaniimi hundeen barnoota hadhaa'aadha, firiin isaa garuu mi'aawaadha. If you live for our aim, we can reach a great goal for the future. We will be engineers, pilots, doctors, scientists, and the leaders of the society. These are our aim. Our aim is your aim. Yoo kaayyoo keenyaaf jiraatan bakka guddaa gahuu dandeenya. Yoo akkana ta'e nuti isiniif gara fuulduraatti injiinaroota, ooftuu xiyyaaraa, doktoroota wal'aansaa keessaa fi gubbaa, taansistoota, gaggeessitoota biyyaa isiniif ta'uudha. Kana kaayyoon keenya kun kaayyuma keessanii. For their children, so think for us. If Allah said we make the Jannah property, tone of the intellectuals, engineers, doctors, property, studies and the ulama. Madrasa